network. Subscribe, share, like. Waraani mootummaa Itoophiyaa fi TPLF maanir ture waan torban kana isin beesimne oduu gaggabaaboo harka isanii qabna aneen asli galgalooti nu waliin tura. Waraani mootummaa Itoophiyaa fi oganoota TPLF naannoo Tigraay keessatti akkamitti fuufeen jira. Dhaabbati mootummaa gamtoomanii lammiilee magaalaa Maqalee keessa jiraataniin eegumsa godhaniif mootummaa Itoophiyaa gaafate. Waraanam torban 3 kan maanta haaraa waayilii Zalaalem Taadesaa nu beesis. Zalaalem Sambataaf dilbaat maaltu uumame? Asli galatoomii torban kana keessa dhimmoota waraana kana wal qabatee amma magaalaa Maqaleetu hafee jechaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wayita loltootni gara magaalaa Maqaleetti qajeelaa jiran kanatti humnoota Tigraay keessa jiraniin harka kennachuuf sa'aatii 72 kennaniifii jiru. Ministeerri muummee Abiy hooggantoota TPLFin aduun keessa lixaa jirti jechuun harka akka kennatan ergaa dabarsaniiru. TPLF immoo hanga dhumaatti nan falmadha jechuun irra deddeebiin himaadha kan jiru. Lola kanaan haga ammaatti dhibbaan kan lakkaaman yogguu lubbuu dhaban kumaatamni ammoo akka buqqaantu himamaa jira. UN lolli kun hawaasa irratti rakkoo namoomaa geessaa jira jechuun akeekkachiiseeti kan jiru. Guyyootan duras waraanni Itoophiyaa jiraatota Maqalee 500 ta'aniif ergaa dabarseen waraanni magaalattii marsuun meeshaalee waraanaa jajjabootti waan dhimma ba'uuf lammiileen akka of eeggatan akeekkachiisa kenneeti kan jiru. Gama kanaan dhiifamni hin jiru jedhaniiti kan jiran dubbii himaan waraanicha. Hoogganaan TPLF fi bulchaan naannichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Reuters akka himanitti humnootni isaanii adeemsa waraanaa federaalaa irratti gufuu ta'aa jira jedhaniiti kan jirani. Gama kaaniin buufatni xiyyarraa magaalaa Aksum hidhattoota TPLFif amanamoo ta'aniin diddiigame jechuun qondaaltotni Itoophiyaa himanii jiru. Himannaa dhiyaateef gama TPLFin wanti ibsame hin jiru. Gama biraatiin guyyaa har'aa wiixata jechuudha. Ganama naannoo sa'aatii 12:20 irratti magaalaa Bahar Daritti torban lama gidduutti yeroo sadaffaaf sagaleen dhohinsaa guddaa dhaga'amu jiraatotnis BBCtti himaniiti kan jirani. Jiraatan BBC'n dubbise tokko dhohinsa 3 dhaga'u yoo himu jiraatan biraa immoo dhohinsa 2 dhaga'uu fi haleellaa rokkeettii kana dura raawwateen wal fakkaatu dhaga'uudha kan hime. Gaazexeessaan BBC magaalicha jirus ganama har'aa yoo xiqqaate dhohinsi 3 dhaga'amuu isaati kan hime. Dhimmicha irratti mootummaan naannichaas ta'e miidiyaa naannichaa waan dubbate hin qabu. Haa ta'u malee dubbii himan humnoota TPLFif amanamoo ta'anii jedhamuun kan beekaman Gabre Tsaadiq jedhaman haleellaa kana humni isaanii akka raawwate ibsaniiti kan jirani. BBC'n hanga yoonaa haleellaan ganama raawwate rokkeettii ta'uu fi ta'uu dhabuusaa akkasumas haleellaa kanaan miidhaan dhaqqabe yoo jiraate mirkaneessuu hin dandeenye. Odeeffannoon kanneen. Galatoom Zalaalem. Tibbaan gamtaan Afrikaa hooganoota biyyoota Afrikaa 3 wal mootummaa federaalaatiif naannoo Tigraay jidduutti godhamu marii akka furan Finfinneetti erguun ta'uun ibsa. Mootummaan federaalaa TPLF waliin ammaatti araarii gaggeessin hin jiru jedhe. Opereeshinii seera kabachiisuu dhiyootti xumuraa jedhe hime. Gorsaan olaanaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed obbo Maammoo Mihreetu bakka gamtaa Afrikaa gara Itoophiyaa qajeelanis naannoo Tigraay hin daawwatan jedhe. I think, our African brothers and sisters. Obboloonni keenya Afrikaa TPLF irratti dhiibbaa gochuun akka harka kennan gochuu qabu. Yakkamtoonni itti gaafatamuu qabu malee araara hin barbaachisu. Tigraay amma opereeshinii waraanaa jala jira. Yeroo gabaabaatti ni xumurra jennee amanna. Yoo tarkaanfiin seera kabachiisuu raawwatame isaanis harka kennan gara sana deemanii dhimma kana kaasuun hin barbaachisu. Bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa gara Finfinnee dhufu jennee amanna. Ministeerri muummee isaan simata. Carraa kanatti fayyadamne haala naannichatti deemaa jiruyyuu isaan hubachiisna. Guyyaa waraanni kun eegalee irraa jalqabee tajaajila intarneetiif bilbila naannoo Tigraay addaan citee odeeffannoo argachuun rakkoo ta'e. Kun maaliif barbaachise gaaffii jedhu obbo Maamoon. In fact, by removing the headliners within Dhaabbileen UN akka deeggarsa namoomaa uummata Tigraayiif godhaniif haala mijeessaa jirra. Amma irra caalaan naannichi Maqalee irraa kaafee to'annoo humna ittisaa jala jira. Mootummaan akka deeggarsi jiraatuuf itti dhiyeenyaan ni hojjeta. Dabalataan kanneen biyya keessatti buqqa'aniifis tahee kanneen gara biyya ollaa keenya Sudaanitti godaananiif deeggarsi akka jiraatu ni hojjenna. Naannoo Tigraay bakkeewwan bilisa baasnetti akka deeggarsa argatan gochaa jirra. Mootummaan bakka buutota gara sanatti ergee maalirra akka jiru ilaalaa jira. Jalqaba TPLF ofuma isaan misoomaalee naannichaa opereeshinii mataa isaaniif jedhee mancaase. Kabiraan naannichi labsii yeroo muddamaa jala jira. Garee yakkamtootaa akka haleellaan qindeessineef humni waraanaa tarkaanfii kana fudhate ta'uu danda'a.
Mootummaan tokkoon bakkeewwan bilisa baasee irratti hojjechaa deema. Yeroo muraasa booda gaazexeessitoonni garas imaluun haalicha ilaaluu danda'u jedheen abdadha. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo isin beeksifne. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun dhosaan mootii Saudi Arabiyaa Mohamed bin Salmaan arguuf Saudi Arabiyaa imalee jedhan. Seena keessaa biyyi kun lamaan akka diinaa walaal. Imalli kun yoo mirkaneessan walgahii tokkoffaa ta'uun amanama. Ministeerri dhimma alaa Saawudiitti garuu karaa Tiwiitartiin imalli kun hin taane jedhee barreesse. Pireezidaant Doonaald Tiraamp dhiyeen kana waliigal Israa'eliitiif biyyoota Arabaa hedduu dalaala. Jidduugalli ijoollee shaniitti guyyaatti waggaa 14 kadabre keessatti lubbuu dhabe waraanni miidhaa Afgaanistaanii keessatti. Galmeen dhaabbata mootummaa gamtoomanii ajjecha ijoollee 25,26,25 ta waggaa 2005 2019 keessa raawwate agarsiisa. Afgaanistaan biyyoota 11 addunyaa keessa ijoolleef balaafamaa kee jirti. Lammiileen Ameerikaa jalqaba tallaal COVID-19 muudee 11 qabee argachuu danda'u jedhan hoogganaan sagantaa tallaal koronaavaayirasii Ameerikaan ragiyoonaa namoota dhukkubichaan qabaman miliyoona 12 yoo galmeessitu namoota 255 lubbuun dhabamanii jedhan odeeffannoon John Hopkins University. Prezidentiin Confederation Kubbaa Miilaa Afrikaa Ahmad qajeelfamoota namoota garaagaraa cabsuun waggaa 5 hojiirra ugguraman. Ahmad namoota amanamummaa kennaa fudhachuu fi kennu aangoo fi qarshii akka malee fayyadamuun wal qabatan cabsan jedhan. Baqataan Eritraa Ibrahim Mohamed miseensa paarlaamaa Niwuziilaandii filatama. Ibrahim ka waggaa 12 kadabre Niwuziilaandii dhufe hojii lafaatiin hojjete maallaqa walii kuufatee Yuunivarsiitii Viktooriyaa baratee eegee siyaasa jalqabe. Amnam gurraacha qaraa ka Niwuziilaandiitti miseensa paarlaamaa ta'e. Adeemsa isaa kanirraa gaafiif deebii gaazexeessa BBC Peter Okochee waliin taasise dhageeffadha. I'm very overwhelmed. I'm very excited at the same time. Miira gammachuu guddaatu natti dhagahama. Gama kanaan gammachuu guddaan qaba. Sababni isaa injifannoon kun keenya kan biyyaati. Anaaf akka nama tokkoo fi kan hawaasa ani bakka bu'u Niwuziilaandi keessaati. Walumaa galatti milkaa'ina guddaadha. Guyyaa seena qabeessa. Baay'een gammade. Waggaa 4 haga 5 Sudaaniin ture. Kaampii baqattootaa keessa jechuudha. Garuu baay'inaan dhaabbata UNHCR'if akka afaanii ta'ee hojjechaan ture. Erga waggaa 3 Sudaanii ture. Sudaaniin rakkoo mataa ofii qabdi. Waraana uummataatu keessa jira. Yoggaa kana Niwuziilaand gama UNHCR'n iyyannoo kiyya simate. Akka lakkoofsi Itoophiyaa bara 2008 gara Niwuziilaand dhufe. Hojiin sa'aatii guutuu hojjedhu anaaf ga'an ture. Maallaqa dabalataa argachuutu narra ture. Isa booda hojii Yuunivarsiitii Viktooriyaatti argan. Yuunivarsiitichattis baradhe. Waggoota muraasa yuunivarsiitii keessa ergan hojjedhee maallaqa kusadhee barnoota eegale. Waggaa 3 booda tarkaanfii dachaa digirii saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idil-addunyaan eebbifame. Sababiin ani kana godheef hawaasaa fi biyya waan hedduunaaf kennite galateeffachuuf. Gibira hawaasi kaffalutu biyya kanaan na dhufe. Isaan galateeffachuuf waan gaarii hojjechuu qaba. It's just the way of also giving back to the society, to the community, to the country that gave me so much. Jimaat dabree godina Hooroo Guduruutti namooti 3 ajjeefamuu miidiyaa hawaasaa irratti namooti baay'een himaa ture. Isaan keessaa barsiisa Kitila Guddataati. Maatiin barsiisaa ajjeefamee Kitila Guddataa keessa nama maqaan isaa akka dhahamin feene tokko gaafannee haala itti qabame waayil keenya Habtaamuu Xibabuutiin. Gaafa kamisaa galgala na bira oolee galee galgala manatti yeroo galu otoo mana isaatii bahee mana maazarii deemee mucaa wayii tokko nutini jedhee safaana to'asaa jiru galeeti. Gaafa galee sireera ciisee to'asaa jiru haadha manaasaa ijoollee 2 qabaa ijoollee safaana to'asaa jiru manaa dhufanii fudhatanii galgala qosan jennaan bahee tokki galgala. Tole eenyu isaan namoonni dhufanii balbala rukutan kun? Isaan humna addaa Oromiyaati. Isaa booda akkas isaan gaafa isaan kana godhanii isaan kun inni immoo gaafa achi ka'ee tiribjeena'u jaammasaa hidhatee uma godhatee gaafa itti bahu haati manaasaa adaraa bisaa anaan na fudhaa deemaa ijoollee isaatti toshin jettu waan gaafa nu gaafannee hin deebi'aan jedhamuutiin nu shuruursanii fudhatanii ba'an manaati sa'aatii 3 walakkaa bulee gaafa intini jennu ganama deemnee humna addaa bira kana bira yeroo nuti deemnee
gaafa jennu silkiidhaan wallaan silkii obbo Shigee beektu simmoo mucaa faana baddelame jimaataa sana sa'aatii lama minaaminitti gaafa silkiidhaan wallu silkiin keessiin qaddasaa jira deewwaalaati. Keessiin bata kiristaanii keessaa ta'u qaddasaa jiru silkii immoo gaafa daawwallu silkiin jalaa kaasanii silkiin achi keessa jira silkoon hunduma isaanii jechuudha silkii hambiraazarii cufaniiru malee isa gaafa daawwallu silkii achi jalaa kaasanii keessii qaddaasuu bichaa aggeeffannee isaa booda silkiin irratti cufanii ajjiru hanjamuutiin sammuun keenya burjaajee kanattiin ajjiru moo amma gadhiisu kan jedhamuutiin sana booda ammoo keessa ga'aniiru bakki ganda haroo aagaa kan jedhamu silbii bakki silbii kan jedhamutti miila qullaa deemsisaa jiru amma fiduuf immoo ol kaachiteetti kan jedhamu odeeffannoo dhageenye nutis sa'aatii 6-7 gidduu halkan keessaa sa'aatii 1 walakkaatti jimaata galgala kan qidaametti bariin sa'aatii 1 walakkaatti rukutamanii reeffa isaanii godhatti arganne mullee. Mee poolisoota humna addaa meeqain ta'u kan gaafa kamisaa galgala dhufanii fudhatan? Wati kaate 10-15 ol isaa booda deemee maazariin deemtee humti namaa biyyi saqalaa hundi deemee gaafa deemanii motoraatiin bira darbee reeffa isaanii geedura argate anadhaan baay'ee gadda jimaan nutti dhaga'ame. Mee reeffa nama meeqaa agartanii eenyu faadha namoonni kun? Shigee Alamaayyoo fi Biraanuu Gabayyoo kan jedhamu jira magaalaa keessa inni Biraanuu Gabayyoo Shigee Alamaayyoo Gaaddisaa Alamaayyoo jedhama maqaan akkasii lama qaba. Obbo Kitilaan barsiisaa turanii obbo Biraanuu fi obbo Gaaddisaan maal hojjetu? Gaaddisaan intini zabanyaa mana intini zabanyaa naawroo argatee ture amma wal guddisaniiru nutti fakkaata akka yaadutti garuu hin beeku. Obbo Gaaddisaa jechuudha? Obbo Gaaddisaan achi ture Biraanuun immoo dafqaan bulaadha baay'ee nama rakkatee jireenya isaa gaggeeffachaa jirudha mucaan sun immoo. Bulchaan godina Hooroo Guduruu obbo Biraanuu Jiraan waa'ee jecha kanaa qubi hin qabnu jedhee BBC'tti. Dhugaadha nu quban qabu maadaa odeeffannoon informaal akkas qajeeman jiru kana qulqulleeffadheera. Aanaa sana keessatti humni abaa shanee gareen tokko achi keessa akka inni sosocho'aa jiru hidhatee akka inni milikaan deddeemaa jiru odeeffannoo qaba. Akkuma garraatti sii kaasee tiimii wal qoodanii humnumti hidhatee bosona jiru kun garee waluu wal rukkutaa jira. Garee isa tokkodha jedhee akka itti lakkaa'ee wal rukkutuudha. Inni oranjoo isaan odeeffannoo qaba malee dhugaadha maqaadhaanis baay'ee isaanis quban qabu. Odeeffannoo informaalii dhaga'ee irratti gireenchaa isaa gaafadhu deebii akkasiin naannoo ta'uu isaati. Dhaggeeffattootteen oduu biraatiin michuun Donald Trump beekama filannoodhaan mo'amuu isaanii fudhachuu diduu fi bu'aa filannoo boodatti deebisuuf isaa akka yaalan dhaaban gorsan bulchiinsi Niwuziilaandii duraanii Chris Christine garee seer pireezidentachii qaanii biyyaalessaa jedhanii waaman. Pireezident Trumpiin bu'aa filannoo fudhachuu diduun filannoo akka hatame raaga malee himachaa ture. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya guyyaarraa aganuma kan waliin turtaniif galatooma isaniin jedha. Sagantaa kan qopheesse Zalaalem Taadessaa aneen ammoo Asli Galgalooti gam teeknikaatiin Oskaattu jira. Oraa bulaa deebana hangafamaa dhambula. Media Network. Subscribe, share.